Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaaf jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warreen mana koo haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiiwwan koo viidiyoowwan kana like gochuun na jajjabeessan isiniin jedha. Tole yeroo ammaa kana wantoonni biyya keenya keessatti dhageenyu fi argaa jirru hedduu gaddisiisaa kan ta'edha. Guyyoota kaleessaa keessumattuu wanti nuti dhagaa oolle wanta gurratti hedduu nama saalfachiisudha. Abbaan manaa haadha manaasaa kukkutee shintibeetii keessatti ishii darbatee waan jedhu kan dhagaa jirru yeroo ammaa. Akkasumas guyyaa kaleessaallee abbaa manaa ishee muka mooyyee rukuttee algaa ishii jalatti awwaalte kan jedhus ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u egaa obboleessa keenyaa suuraa irratti arginu kun waggoota hedduuf mana hidhaa keessa nama ajjeesee kan ture yoo ta'u, haati manaasaa kun immoo waggoota hedduuf yeroo inni mana hidhaa keessa turetti abbaa manaa koo, abbaa bultii koo, utubaa mana koo jettee deddeebi'aa isa gaafachaa kan turtee fi erga inni mana hidhaa keessaa ba'e immoo jaalalaan kan isa wajjin turte. Akkasumas immoo yeroo adda addaa yeroo inni rukututti maatii ishii bira deemuudhaan yeroo dabarsuudhaan kan wajjin jiraachaa turte akka ta'e himamaa jira. Haa ta'uti garuu yeroo dhiyoo keessatti isa waliin walitti buutee jiruun gara maatii ishiitti deemte. Innis immoo yeroo dhumaatiif jedhee jaarsolee adda addaa baasuudhaan luka ishii jalatti kufee kadhatee gara mana ishiitti akka ishiin deebitu taasise. Garuu mana ishiitti deebisee ka'ee guyyoota 21 boodatti reenfa ishii sibiilaan kukkutee kan akka inni shintibeetitti gate kan yaadatamaa odeeffamaa jiru jechuudha. Egaa namni kun lubbuu nama kanaas baasee himee yookiin ofii isaatii harka seeratti kennatee otoo hin ta'in qorannoo warra ishii irratti gaggeessanii mucayyoon keenya eessa deemte jedhanii gaafachuudhaaniin inni immoo gadaamii dhaqxeerti kadhataaf jechuudhaan akka warri ishii hin barbaanne gochuudhaaf taasiseera. Haa ta'u garuu warri ishii yeroo amala ishii duraanii yookiin immoo amala isaa wantoota inni raawwachaa ture wanta beekaniif qorannoo taasifameen reenfi mucaa isaanii akka ciccitee gara mana fincaanitti darbatame irra ga'aniiru arganiiru jechuudha. Egaa nama gaddisiisaa yeroo ammaa kanatti gaa'ila keessa warra jiraniif sodaa warratti immoo deemaniifis akkasuma maaliifan itti deema kan nama jechisiisudha jechuudha. Maaliifin haati manaaf abbaan manaa foon tokko namni immoo foon isaa gar tokko akkamitti kutee gata inni jedhu nama yaachisaa nama gaddisiisa jechuudha. Jireenya keessatti dhala namaa walitti buusuu wantoonni danda'an hedduun ni jiru. Haa ta'uti garuu walitti gaafa bu'an jaarsa biyyaa baasanii araaramanii yoommoo humnaa ol ta'e gara mana seeraa deemanii isaa olis yoo ta'e immoo karaa daandii seera qabeessaniin wanta qaban addaan qooddatanii jiraachuun ni danda'ama. Ammaaf garuu namni lubbuu namaa baasee waaqayyoo fuuldurattis adabbii mataa isaanii argata. Biyya lafaa irratti amma jiraatus jireenyi isaa jireenya dhiphinaa mana hidhaa keessatti dabarsa jechuudha. Kan du'ee itti goreera du'eera jechuudha. Egaa obboleeyyan koo addunyaa mararratti argamtan warreen gaa'ila keessa jirtan warreen gaa'ilatti seenuuf deemtanis yeroo wantoonni adda addaa jireenya keessan gaa'ila keessatti isin mudatutti tarkaanfiin keessan lubbuu namaa balleessuu otoo hin ta'in tarkaanfiin keessan yeroo marayyuu wantoota sirrii ta'e irratti akka ta'uun isiniif hawwa jechuudha. Namoota gaa'ila dhaaban gidduutti ilmoonni uumamti. Yeroo wantoonni akkasii uumaman immoo ilmoon achi gidduutti uumamtes bara baraaf namoota fuulduratti jibbamtuu ni taati. Warra maatiin kee akkasii jedhamti. Akkasumas jireenya gaddaa jiraatti. Haadhas abbaas dhabdee daandirratti oliif gadi ta'aa jiraatti jechuudha. Warreen gocha sana raawwatan isaan ofii isaaniitti goran kan du'es biyyoo seene kan jirus mana hidhaasaa keessatti umurii isaa lakkaa'a mootummaan achitti nyaata isaa nyaachisaa jechuudha.
Garuu kan rakkatu dachee kanarratti dhala isaanii ta'uu homaa shakkii hin qabu jechuudha. Waaqayyoon gaafa nu kennu nama lubbuu keenya balleessu, nama nuti lubbuu isaa balleessinu otoo hin ta'in nama tokko taanee foon tokkoof yaada tokkoon wajjin jiraannu nuuf haa kennu. Dogoggora uumame immoo Waaqayyo nama sirreessinee sirrummaadhaan waliin jiraannu nu haa taasisu jedha. Galatoomaa, turtii gaarii.